umrii duwwaa kaasee akka waggaa 8 jidduu kan jiru dabballee jedhama. Dabballeen immoo wanni addisii godha kan ittiin beekamu mallattoo adda ta'e qabdi. Mallattoon isaanii kana guduruu qabdi. Guduruun isaanii kana mataa kan hin aadan akka waggaa 8tti akka xumuraatti jechuudha. Waggaa 8 hin aadanii dhadhaa dibanii hin qananiisanii qananiisuun guddatanii eleellaan mataa kan hin bareechanii hin dhaananii waagaa walitti dhiyaatanii hin kadhatanii dabballee roobaa nagaa guutadhanis hin kadhatanii reebamammoo qananiisiin guddisanii jechuudha. Fuuldura fakkisiin nam taatee nama jajjabaa taatu bifa addaatiin guddisan. Gaafa kanaan guddisanii gamma xixiqqaan immoo dabballee taanee sirna gadaa keessatti sadarkaa lammaffaa irratti argama. Kunin umriin isaanii waggaa 9 kaasee yookaan waggaa 8 kaasee waggaa 16 umriin isaanii jechuudha. Sadarkaa kanaatti ijoolleedha yabbii qa'ee tissiti horii xixiqqaa tissiti ilmoolee tissiti hojii biraan qabdu. Kana mallattoon isin ittiin beekamtu mataa guduruu dabballee kan hojja buufattee mataa kan qabdi gamme jechuun kana haaduu mataa kanaa jechuudha. Kanaaf mataa aadamee jiruuf fuulduratti immoo mataan lakkisanii keessa aadan gamme jechuu jedhuyyuu asirraa dhufee jechuudha. Keessi mataadhaan bakki sun hin gamme jedhama. Kunin warra umrii 9 waggaa 16 warra yabbii qixxeessu warra horii xixiqqaa qa'eetissu kana kun gamme gurguddaa waggaa 16 ol kun gamme gurguddaa jenna. Gamme gurguddaani gamme xixiqqaa taanee sadarkaa sadaffaarra jira kutaalee sirna gadaa keessatti. Garaagarummaan isaanii summataan gamme xiqqaa irratti ijaarsi kun baay'ee bal'ata. Kanarraatti immoo dhiphata. Gammeen hin aadamaa jechuudha. Kun sadarkaa kanaatti xiqqoo qeerroodha jajjabaattee jirti. Ganna 9 jidduu jirti. Warra fardi gugsu, warra loon tissu, warra shaakalan kana gugsi farda ni shaakalu. Horii tissu, yabbii tiksu waan adda addaa hojiiwwan humna dabalatee hojiiwwan aadaa adda addaa warra nama gargaaru sadarkaa kanaatti. Sadarkaa kan keessatti wanni qabatamuu qabu sadarkaa kanaatti nyaachis nyaatti. Nyaachis jechuun nyaati nyaatu. Bakka hunda walitti dhufte lubii kunini nama humna 4 5 6 taatee bakka tokkotti dhufte kutaalee biyyittii yookaan godina Booranaa bakka abbootiin isaanii jira hunda deemtee horii nyaatti. Jijji torba fudhachuu danda'a. Bakka tokko turte uffata kopheen keeyyattu, uffata hin jijjiirattu, naf hin dhiqattu. Waggaa dheeraa turte achi keessatti immoo nama abbaa gadaa fuulduraaf ta'uu barbaadu kan inni itti select ta'uu danda'a, kan dhimamuu danda'u sadarkaa kanaatti. Sadarkaa yoo xumurtee gara kuusaatti ce'uuf as keessa waggaa 21 fi namni gadaa ta'uu danda'u as keessa filatamaa jechuudha. Waan irratti hundaa'u nyaachis nyaatanii jennee jira. Nyaachis sun keessatti nyaachis sun rakkoo qabaa challenge adda addaa keessa turta. Challenge sun keessaa nama obsuu danda'u, nama kabajuu danda'u, nami hunda wal qixxummaan laalu. Laalameetiin filama. Gamgariitiin seenaan abbaa isaallee murteessa jechuudha. Abbaan isaa waan jajjabduu uummata kanaa duraan ta'e turkan taate galata abbaa fuudhuuf danda'u jenni nama qajeelaa taate. Nam kabaju, nam danda'u, nama waan ta'eedhaan hin ta'u, nama uummata kabaju, nama uummatiin fuudhaa fuulduraaf uummataan qabatee bahuu danda'a jedhamee laalameetiin sadarkaa kanaatti filatamaa jechuudha. Kun ni kuusa. Dabballee irraa gamme gurguddaa irraa yoo xumurre garam dhufna gar kuusaa dhufna. Kuusiyam sadarkaa gamme gurguddaa kan xiqqoo oole. Gamme gurguddaa oole. Kuusiyam sadarkaa kanaatti warri fuulduraaf waggaa 20 fi gadaa ta'u filatamee jira jechuudha sadarkaa kuusaa irratti. Amma beekamee jira jechuudha kuusii. Kuusii kunin kuusi gosa jedhanii haadha manaan fuune haadha manaan qabu looniin godaana. Aadaa gurguddoon qabu jiloota xixiqqaa tokko malee jiloota gurguddoo gaggeessin qabu harka kanaan looniin godaana. Horiitissa waan aadaa barata. Aadaa barsiisu. Jaarsaa gara abbootii jalatti deeme abbootiin barsiisaa jechuudha. Kana yeroo kana keessatti aadaa barachuu fi abbootii jala deemuu kana biratti gahee isaanii taphachuu biyya eeguun akkas kuusachuun gahee guddaa qabu. Sadarkaa gammee hojjetee nam sadarkaa gadaa waggaa 21 duratti waan gaggeeffatuufi gaheewwan adda addaa shaakala.
إيجار إتس بيجان شاخل أكيد بيجرا دين إتسوني شاخل جلودي ديك إنتولفت عادة برات كاتا خناني ودتا قام خناني تفوفا كتانو خوس الراني رابي خوس الراني تني ورا نانو ور عمري صدوما قوتو وري خونني يو خوس خيسابي راب خيساتي آدمانا فودا أكثر ذكر راب نقابين آدمانا فودا نيجو أمبو ورورات يو ورورات ولت قدانة ولين قباتا خوس الراجو ولين قدانا أولاق أباتا ياق أبا ياچوني أولاق أدا هنات أكاسيتي لالما أشكيسا ملي رابي وجيني تقدون غافا أمانة تكنولوجيا نبى يومان كنا كان نفيني أكا التسبيحات غرغار أكا التسبيحات غرغارا أكاسيتيسا آدا براتا جلوت وغا وغانجي كيسا إن سربا رابا إلاني ترينينج دادا غورا وغا وغاني سربي سخون جلوتي ني وغا وغانجي كيسخون توك غام تكون آداس برسيسا غام خاني نمو أكني ميليتري موتانو ميليتري ورانا غام تكون فوداتا بيجي تيسا غام خاناني بيغام تكون خبي غودا قبتيتني تيسه ديموني خانا سركا خانات أك غدا شوفي أم بري دوري شوف سركا وقاسدي تفيف غنا غرا دوري تشوف خانا وقجو دوري يدوري تجاه دوري نام خان ورخان راب دورين كان دوري دي راب الراو جو وقشاني في دوري تايتفو أما غدا كيسا رايوبات غدا دا غدا يوبي خان اوكي كما جرشا وري خلا شوفتو غدا موجيدا غدا موجيني صدركتي غدا كيسا باتوتي صدركان كنسن صدركا إت شوبامتي بات عمري نانو عمري سدي تمات شوبامتي بات غدا خيسا جلو تادا تولفتي بيجي تولفتي خيسا بات خنا أشي تجارة تاتايشو إني بيفهم وجا بيفهمتي خيسا بات أم وري بيفهم أنا وقافور إندو باتني بيفهم وانتن غدا خيسا باي جارسا هنا غانجرا